Arabi Fadal Nejra Mabila Haras Saganta Harati bohaartii namota video wasumarati subscribe koi okay subscribe goda asin jajira namoni subscribing gone baize arti norobon godatu jechuniti practically subscribe gosti god akasagana sanjena ega ko bektani raachee tesfaayee jun nama utuwan kun qabatin adunya guddaa rof kaawda jechuun yeroo jedhu bosaa waan tokko tun qabatin maal qabdani beekumsa wani dandeetti jettaka waan tokko tun qabatin yeroo sin jedhu ogummaa dandeetti mataa isaa qaba qoosaamaaf jenne jechi saaksoo jedhama warra tuban jechuudha Korea fuftuudha afufuudha hundeessaan Korea fuftuu anadha warra join gochuu barbaadan dhuftanii like waliin afuufaa maal siyaa'u mee wanta ko hablo ritu taw no yimulu man taw bohaartii na ko beekamu serious gochuun barbaadne soora sammuu keenyaati fayyaa keenyaaf gaarii dha yaada TikTok irratti yeroo baay'ee nafuuf maal baize like tatuni ammaati doktori waan taateefani sittima ijoolleen tokko like even depression jedhamu tokko jiranti ijoolleen tokko manaa kimiidhe doktoriin akkasii isaan dubbisee erga isaan cheekii godhee booda maal isaan jedha kun yaa akkuma beekamu depressionidha qorichi isaa raacheedha raachee bira adeemu akka qorichaatti illee akkasitti nafuufa jechuudha kanaaf faarmaasiin dhumaa keessa jirtu akka faarmaasii irraa kan qorichaatti dhaqanii raachee tokko naa kennaa hin jedhu raachee guyyaa tokko beeka dhibsanta akkuma baay'ee doktorichi guyyaatti yeroo lama jedhe ani garuu baay'ee waan mi'aawuuf isaan guyyaa guutuu nani qimsaa oolu jechuu barbaadeni nama tokkotti yeroo akkas jedhu like of jaju itti fakkaachuu danda'a kun garuu of jaju otoo hin ta'in afuufuu mee namoonni beektan jiratan jecha saaksoo jedhamu afaan oromootti maal akka ta'e koomentii jala nuuf kaa raachee tesfaayee jira raachadha bishaan keessa galtee daakaa keessa galtee maal taate eeggadda afuufuu keessa kan kee eeggadda daakaa waliin daakaa waan tokko na yaadachiiste maal jedhesiisanii bishaan ani qurxummiidha qurxummii ijoollee hin caaloo dolfiin hin jedhe dolfiina hojii waliin caaloo bishaan keessa galee alatu keessa waan jiru baase darbanii bakkee darbanii baase jetteere Enes dargaggoota dargaggeessadha ijoolleen ni qabdu yaa inamanni malee sadii kan great yeroo darbe tokko gamoo miidiyaa hawaasummaa baay'ee bohaartiidhaafis barumsaaf itti fayyadamna bohaartii keessatti immoo aartii oromoo keessatti immoo nama fayyadamaa keessaas immoo ati nama gamaaf nama tokkodha gama TikTokiin malee hordoftoota baay'ee soorratteetta kanaaf mee aartii bohaartii fi oromoo kan akkamitti tokkummeessiteera yaa dubbii siireesii godha yaa siireesii haasa'uu qabna baay'ee oromoon aadaan guddaa qabu keessaa tokko bohaartiidha kan si dhibu otoo baadiyyaa kana keessa deemte hin teessu dandeessee daqiiqaa tokkoof hin teessu ani si kofalchiisu ta'a danda'u hin taphatu even like akka walaleessuullee gochaa mee walaloo sanii wanta dhageessa keessaa ani baay'ee kan hin jaalladhamu fakkeenyaaf tokko gara amboo kana maal jedhu sitti eddan haadha keetii seenee cinaachi lafa kaayee ciise maafan haadha keetii isaa haadha keetii see bashitaa xaragee ciisa kanaaf haadha keetii isaa malee isin harkee dhugaa inni isin gorsinuuti qoosaa innis faniifidha miidiyaa hawaasummaa irratti yeroo tokko abbaa cabsanaan jedhanii waan cabsee eddaati social media irra baate dubartoonni walii dubbisu sodaatan
waa'ee ta'uu qaama sanatti irratti yeroo tokko barreessin jiru more viral ta'e wanta mudannoo addas kun beekamudha. Kana ayyaantummaa qabu hin eegamu. Kanaaf ayyaantummaa qabna jechuudha hin cabu. Hin cabu kan kun. Baay'ee asitti obboloonni koo edda poostii Nafyad ilaaltanii dhiiratti warri dhiyaachuu sodaatan yoo jiraatan. I can guarantee kan kun cabu maqaa Yesuus. Mudannoo adda addaa sun maal ta'e mucaa wayii maal goote sa'aatiin caba jettee poostii kee screenshot gooteetu ofeegii yaa goota kookee mucaa wayii yoo ta'u yaaqiti gaaffii gaariidha. Namni gaaffii gaafatu baay'ee jaalladha beektaa deebii qabu jetta. Great. Gaariidha. Kan biraa tapha tokko jira. Fayyaa wajjin wal qabsiisee. As doktara hakiima si jedhee si kenneera gara yeroo hakiima ta'ee taa'ee. Baay'ee hakiima ta'ee afuufan ture. Dhibeen koo mallattoo hoositti maddaa. Dhibeen koo maal akka ta'e maal akka mirmaraa immoo investigeeshinii maal akka naajajuu qabu qoricha baay'ee kan ta'e si gaafata. Ati doktara an akka dhukkubsataatti. Amma dhukkubsataa ta'e si bira dhufee jiraanii. Innaa dhibee hoositti maddaa. Fakkeenyaaf dhukkubsataa tokko yommuu jalqabu si bira dhufu maal goota? Okay, bagangaan. Bagangaan eeddaa. Maaliyaatu waan si dhukkubee hin fakkaatu. Ana dhukkuba. Si dhukkubee? Yaa ilma koo. Yaa doktara kana dhukkuba. Maal taate? Funcaan yeroo funcaa amma na kukkuta. Funcaan baay'ee na guba. Amma na jajjarsa. Dhangala'aa addaa qaama sanaa keessaa ba'a. Akkasumas immoo maalni qoy kan kee hundumtuu qaama saalaa fayyadamu. Funcaan yeroo funcaan dhukkuba. Kalleen na dhukkuba. Funcaan amma dhukkuba. Dabeetee fi na funceessa. Tokkosaatiin itti naqa. Qaamni koo narra hin jiru jechaaf seerasii. Kanaaf dhibeen koo maal jettee yaadda doktara? Weel ingidihi qaama saalaa kee maal si godha yeroo fincooftu na guba. Si guba. Dafee na funceessa. Kuni kaansarii qaama saalaati. Kaansarii? Kan qaama saalaa. Maal doktara kaansarii qaama saalaatti akkuma ammoo. Kaansarii qaama saalaatti maal jechuudha? Maal mirmara maal godhe dhufu? Yaa'u hin cabas jetteetta. Maalumaaf baay'isee baay'ee rakkisa qabeessa. Fakkeenyaaf ammoo qaama asii gaditti fuudhanii caccabsaa gara tokko immoo nagaadha qaamni koo wal tokkosa. Qaamni koo kana gadi kan koomiti jedhee fasti yeroo takka takka dhukkubsaan akkanaan gosa yoo ta'u ofiis guddisanidha. Kanaaf qoricha waan jalli kaansarii qaama saalaa jedhamu jetti. Kaansarii qaama saalaatiif egaa qoricha akkamiin si yaadu hin caba jettee hin sodaatin. Qoricha kun. Caboo. Maalumaafuu ittiin fayyadame jechuu barbaanna. Mee dabalaa waa'ee dabalaa nutti dandeessaa? Dabalaa. Dabalaan obboleessa kuusa baadiyyaa jirudha isaa Wallagga jirudha. Egaa dabalaan Ameerikaa deeme. Dabalaan Ameerikaa deeme otuma torban utuutiin maqaa jijjiirate. Maqaa Joojoo godhate. Joojoo. Dabalaa Joojoo godhate. Dabalaa Joojoo. Maqaa Joojoo ta'ee achuma Ameerikaa deeme otuma ji'a sadii ture abbaan isaa nuyi. Achi dabalaan jedhanii ooraachu. Abbaan keenya kottuun jedhanii maanaan dhufa jedhee dhufe. Dhufe akkuma maatii nuti walitti qabamneetu akkas jedhe. Hin beektu silaa edda Ameerikaa galee silaa boo'ee hin beeku jedhe. Naa jenna boorraan fadheeraa. Kii dabalaatoo ji'a qofa turtee akkamitti irraanfatamu. Bakkaan eddan Ameerikaa galee boo'ee hin beeku silaa maa dhabee nan boo'aa boorraan fadheeraa. Akkatti boorraan fatee
Achi boodinaa jenna nama qacaree kaffalee bochisiisa. Maali ni joojoo? Eenyutu qacaramee fi go'a lakkisee hin barbaadanii birrii qaba. Doolaara akka nama qacaree bochisiisa. Haa ta'u jennee namni kaffalamee fi bo'uu barbaadan. Namichi wayi maallaqa beeknaa kaffalamnaan nan boode. Maammaanii birriin kaffalamee boo'ichi jammaratedha. Inni kaffalamee fi bo'uun bo'a. Abbaako maaliif nagattee deemte jedhe Jojo. Yeroo Jojo yes ma'e jedhe. Rabbi kun si malee naaf hin ta'u. Baay'een siyaada jedhe Jojo. Yeroo Jojo yes ma'e. Isaan is what I'm talking about.